kanatti immoo gama garaagaraatiin aktiivistoonni keenya Oromummaa kanayyuu mataa isaanii ofirratti ijaaruudhaan Oromummaa kana siyaasa Oromoo kana ofirratti ijaaruudhaan maqaa isaanii irratti Oromummaa kana of godhuudhaan nu malee garatti deemtaniyyuu hin beektanii garatti gootanii qabdanii jedhaniitu karaa nagaa isa jedhu sanas keessas toftaa qaban oma qabanii qabanii anumatu isinii jira anumatu beekaadha isin hin beektanii yaa Oromoo anumaan hordofaa kan jedhan jiru. Darbee immoo lakkii nuti uummataadha nuti Oromoodha Oromoon kun immoo yeroo kanatti qabsoon hin barbaachisu jedhanii noowar jedhanii oma jedhanii uummataadha nuti uummataadha jedhanii qabsoo kanarratti immoo dhiibbaa hamaa kan geessisaa jiran jiru. Kanaaf walumaa galatti amma gabadaa bahee mul'anne malee amantiin kunis loqodaa fi golee dhalootaa bakka dhalootaa kana golee godhachuudhaan qoodinsi achi keessa jiru Oromoo kana diiguu keessatti amantii fi bakkee wanta isaan qoodanii nuu kennan Oromoo fi Oromiyaa biyya tokko qabnu kana diiganii ati Wallaggaa ati Hararii ati akkasii jedhanii Arsiidha jedhanii kan isaan qoodanii nutti kennan kanaatiin fudhannee kan nutti itti wal diigaa jirrutu jira jechaadha afaan tokko haasa'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaatiif ani gaaffiin koo asirratti maaliif kana yoon ibse malee gaaffii kana gaafachuu waan hin dandeenyeefidha. Dhiifama isinitti dheeressi ta'uu mala. Uummata Oromoo yoo jennu uummanni Oromoo kun beektonni keenyis warri siyaasaas homti hundumtuu afaan tokkootiin kan isaan jedhan Oromoon ijaaramuu qabaa. Oromoon tokkoomuu qabaa. Oromoon falmachuu qabaa. Kan jedhu jechoota waliin bahantu jira. Ani gaaffiin waliigalaa galgala kanaaf qabu really Oromoon kun eenyudha gaamma faffacaatii kana keessatti Oromoon miidiyaa Oromoonni jedhamu uummanni Oromoo kun lafarra kan jiru kan hawwii qabu kan fedha qabu gaaffiin isaa well articulated kan ta'e kun akkuma Dr. Kaasaa turan kan ta'etu jira garuu gaaffii isaa sana afaan faajjiin keessatti uumameetu Oromoon gargar faca'eetu afaan tokko dubbachuu miidiyaa mataa isaan qabu iddootti dhaabannee ammani Oromoo bakka bu'een Oromoo akka Oromoo tokkotti akka nama miidhamaatti jiru tokkotti dubbachuun barbaada. Garuu falmuun barbaada. Warra amma kunoo silaa irra keessatti oofne mootummaas haa ta'u, abaaboos haa ta'u, kafaa'os haa ta'u, oboos haa ta'u akka aktiivistootaa ta'u fuuldura dhaabachuu barbaanna. Garuu sana dhaabachuudhaaf akka Oromoo tokkotti miidiyaa maalii qaba Oromoon? Oromoon eessa dhaabateetu falmata? Akkamittiin ijaarami jettu? Eessattaa ijaaramu? Maalaa godhu? Golee kam jarattidhaan ijaaramuu qabu kan jedhu kun gaaffii waliigalaa uummanni kun akkamittiinidha uf ta'ee afaan tokko dubbatee warra kaan immoo ofirraa ittisuu kan inni danda'u lakkii ati fuuldura koo irratti maannaa qabdaa jedhee gaaffiin warra gaaffii uummata kana maaliif sa'aatii kanatti paartii garaagaraa yeroo itti qabaan nutti miti. KFO'n borba'ee economic policy siyaasaan dinagdeedhaan policy akkasiin qabaa kan jedhu hanani hordofu kanadha kanaan nafladhaa jedhee dorgomuun barbaachisoo ta'uu danda'a. Har'a garuu isa miti sadarkaa sanarra jiranitti sadarkaa qabsooti. Qabsoon immoo uummata Oromoof erga jedhee meeti paartii garaagaraa miti amma nu barbaachisu akka Oromootti dhaabachuu qabna. Akka Oromootti dhaabachuudhaaf garuu haalan amma jedheetiin rakkinni kun akkamittiinidha furmaata argachuu qabu kan jedhu gaaffiin koo tokko kanadha. Lammataa gaaffii biraatti yoo hincee tarii carraasaa yoo naalaattan fuulduree Oromoo kana keessatti Oromiyaan maalidha furmaanni fuulduree Oromiyaa keessa jiru Oromoo bilisoomte Oromoo bilisoomee fi Oromiyaa walaboomte ijaarrachuudha kan nuti qabnu. Kanaaf immoo impaayirri kun diigamuu qabdi kan jedhu bal'inaan kan ka'aa turedha jechuudha. Nutis kana anis godhum akka nama tokkotti anis kanarratti intini qabu mormiin qabuun qabu. Garuu abbaa biyyummaa Oromiyaa egaa impaayira kana diignaa yoo jennu falli jiru yookiin immoo walabummaa Oromiyaa kana yoo jennu impaayira kana diignaa impaayirri kun diigamuu qabdi. Dimokiraatawuu hin dandeessu. Kanaaf tiraansfoormeeshinii malee riifoormii ta'uu hin dandeessu amma jedhame kanaatiin kanuma duwwaadhaa Republic of
Democratic Republic of Oromiyaa kan jedhu kana ijaarrachuu duwwaadha moo nuti filannoo nuti qabnu garuu sabaaf sablammoota wajjiniin ta'uudhaan tarii transformation jedhanii kan Dr. amma kaasaa turani sirna amma jiru kana dimokiraatessuu yookiin immoo isa kana transformii gochuun ulfaataadhaa sunumtuu hin danda'amu kan jedhudha kan isaan kaasan. Isa kanarrattis ani dhuguma Oromoon Itoophiyummaa kana wajjiniin Habashaa kana wajjiniin sirna Abisiniyaa kana wajjiniin Oromoon kana booda negotiate gootee deebitee biyya kana transformii ta'ee biyya kun transformii ta'ee yookiin immoo gaaffii Oromoo kanaaf deebii kennanii kabaja kennanii negotiate ta'ee biyya ijaaruun hin danda'ama isa jedhu ani hin qabu dhugaadha. Garuu ilaalcha biraa kana ni qabu warroota nu ta'an warroota nu wajjiniin buluu danda'an wajjiniin akkuma amma ka'e kanatti federeeshinii konfedereeshiniidhaan haa ta'u commonwealthii qabaachuudhaan haa ta'u warra nu wajjiniin ta'anii ce'uu barbaadan kana ijaaruu keessatti isaaniin geessisuu keessatti isaaniin kaayyoo Oromoon qabu hubachiisuu keessatti maaltu hojjetamaa jira? Maaltu kana yoo ta'e the United States of Kush akkuma United States of America jedhamu the United States of Kush kan jedhamu kana Itoophiyummaa kana ofirraatii haqnee warra nu wajjiniin deemnu yoo barbaadan bilisaa ba'anii yoo barbaadan walitti makamanii isaaniin achi ofirraatii kutanii warra waliin deemnu wajjiniin biyya bal'aa ijaarrachuun hin danda'amu. Republic of Oromiyaan kun qofaama isheetti dhaabachuu duwwaan akkamittiin filannoo qofaasaa danda'e ta'e kan jedhu kana isa kanarratti abdii bifa kanaatiin maaliif ilaalamuu hin danda'amu kan jedhu gaaffii akkasiis nan qaba. Isa kaan yeroo biraattan deebi'aa yeroo isinitti fudhadhee dhiifama. Hayyee galatoom Lalisaa Gadaa. Lalisaa. Okay. Lalisee gamta Dubai. Nagaamatti fufi. Gaaffii irratti xiyyeeffadha. Tole warri dangaa torbanii galatoomaa jecha jaal jireenya guddataa fa'aa Dr. Tsaggaayee fa'aas galatoomaa jecha carraanis carraa gaaffii gaafachuu kan argachuu iyyatti hedduu galatoomaan jedha hawwiin fa'aasi. Gaaffiin kiyya akkuma beekamu uummanni Oromoo erga garbummaa kana jalatti kufee kaasee guyyaa tokkoofillee garbummaa kanaaf tole jedheellee bulee hin beeku. Ofitti fudhatee samanees taa'ee hin beeku. Kallattii masaa danda'ameen qabsoo isaa inuma geggeessa. Har'a ga'ee jira. Har'as immoo jaarmiyaaleen adda addaa ijaaramanii jiru. Hayyoonni kunis bakkoota adda addaa kanarraati numa sochii qabsoo kanas geggeessaa jiran. Haa ta'uuti qabsoo uummata Oromoo kanallee kan ofitti fudhatee abbummaadhaan sochii jabaa gochaa kan jiru yookiis immoo mootummaa impaayeraa kanallee raasaa kan jiru Abaa Waboodha. Haa ta'uuti jaarmiyaan keenya kun yookiis immoo akka uummata keenyaafis ifa ta'utti jaal jireenyaa fa'aa akkasumas Dr. Tsaggaayee fa'aas akka irratti ibsa naaf kennan hin barbaadu. Haalli ijaaramsa jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo maal fakkaata? Maalirra jira? Yoo ijaaramnee biyya qabaachuu hin dandeenyu. Amma waan biraan barbaannu saba ijaarametu bilisummaa isaas tifkachuu danda'a. Osoo bilisoomee illee tokkummaa isaa eeggachuu kan danda'u uummata ijaaramedha. Irra caalaas immoo uummata keenyaan uummanni Oromoo tokkummaa jedhama. Uummanni Oromoo yoo ilaalle immoo tokkummaa qabas. Hayyoota yookiis immoo beektota warra deeggartoota qabu jedhaman kanatu sagantaa mataa isaanii qabatanii deemuu natti fakkaata. Isa kanarratti jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo yookiis immoo uummata Oromoo kanaa jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo ijaarsi isaa maalirra jira? Akka uummata keenyaafis ifa ta'utti hunda keenyaaf yoo akkaataa ifa ta'utti jaarmiyaan kun ijaaramsi isaa uummata keessa gad dhaabbatee akkuma waraanni bilisummaa Oromoo ijaarame kutaalee Oromiyaa hunda keessatti hanga Finfinnee jalatti illee kiiloomeetira muraasa jennu san irrattuu diina wajjin akka kanaatti walolaa jiru keessatti jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo
hangam tokko gajjabaatee jira, hangam tokko hojiirra jira kan jedhu uummata keenyaafis akka ifa ta'uuf. Inni lammaffaa immoo haalli ijaaramsa uummata keenyaa maalirra jira? Haalli ijaaramsa uummata keenya, uummata Oromoo jechuudha. Sagantaa jaarmiyaa keenyaa jalatti gaafa haasofnu yookiis immoo gaafa dubbannu jaarmiyaa keenya jalatti malee jaarmiyaa keenyaan alatti baanee dhimma siyaasa biraa nuti haasofnu waan Oromoof Oromiyaallee wanni nu murteessinu hin jiru jechuudha. Maaliif imaammataaf sagantaa mataa keenyaa qabna. Achi jala dhaabbannee gaaffii keenya gaafanna. Akka sagantaa jaarmiyaa keenyaatti keenya ijaaramsa hanga barbaadamu sana irra ga'ee jira. Hanga waraanni keenya ijaaramee itti ga'ee jiru, hanga inni itti injifannoo agarsiisaa jiru sanitti uummanni keenya ijaaramsi isaa hangam irra ga'ee jira. Inni hin ijaaramiin jiru, inni walitti hin dhufin jiru, inni tokkummaa isaa kana karaa keessootiin haa ta'u bifa kamiin iyyuu waan Oromoof Oromiyaa irratti inni wal ta'an jirre akkamittiin gara kanaatti deemuu dandeenya? Uummata keenya ijaaruu Hayyee ulfaadhu galatoomii lalisaa. Lalisee gamtaa Dubaay. Lalisee jirtaa? Hayyee iPhone itti fufi. Nam maqaa iPhone ittiin jirtu banattee turtee itti fufi maqaan qabdu iPhone jedha. Maayikii banattee turte amma itti fufme. Sagaleen tiyya dhagahamti. Hin dhagahama itti fufi. Gaarii hayyee fayyaa ta'e iPhone jedha. Galatoomii hawwee. Akkam jirtan nagaa fayyaadha. Haala amma keessa jirru kanatti dhiifamaa. Gabrummaan Oromoodhaa dhadhaata haadhaa deemaadhaa jirti. Keessaafuu haalli amma keessa jirru akka gabrummaan tun nurra dheerattu impaayirettiin haalli isiin Oromoo irratti hojjetaa jirtu akka fuula dura Oromoon ganaa nageelliin arkanne godhaadhaa deemaa jiran. Wanniniin kana ja'uuf lafoota Oromoodhaa kan Oromoon irra jiran ummata Oromootii wajjiin naannoo biraatiif kennaa keessaafuu OPDO'n waan Oromoo goote godhaa jirtu waan waliin arkinu kana. Arqamee akkana keessa jirra. Fuulli durri Oromoodhaa ollaadhaa wajjiin akkamiin nagee argatuu dandaya. Ollaa kanaa ollaa duraan nagaa waliin jirru lafaa wajji fuudhanii kennanii fi fuulli dura akka nagaa hin arkanne godhaa kan jiran kana Oromoon ifarkaa jirra. Hayyoonni Oromoodhaa ifarkaa jirra. Haala kana akkamitti dura fuula dura nagaa yoo lafa teenya dhuunfannellee akkaataa itti nagaa argatuu teenya hayyoonni Oromootti yaadaa jira. Fakkeenyaaf lafa akka Moyyaaleedhaa yeroo gabaabduu dura Oromoo qofaa irra ture. Har'aan tana waan jira saba biraatti kennanii saba biraa fidanii qubsiisanii waan godhaa jiran ni argitan. Jijjiga akkasii lafa Oromooti. Har'aan tana magaalaa guddittii saba biraati. Yoone ol deemne Raayyaa fi Walloo haala keessa jirru ni beeyna. Hayyoonni keenya waan kana fuula duraaf akkamitti waan kana
laalanii kan jedhuun qaba. Mee waan kanarratti waan hayyoonni nuun jedhan dhaga'uu fedha. Akkamitti bakka tana mee yoonii warra waa jedhan ganaan ja'aati gaaffii biraatiin hin qabullee ammoo gabaabsuudhaaf raafaasumarratti haa dhiisu. Hayyee ulfaadhu galatoomii. Gadaa Oromoo. Gadaa Oromoo. Tolee, jirtuu bakka jiraattan. Sagalee kiyya dhaga'ama Caalawwi. Hin dhaga'ama itti fufi. Galatoomii gaaffiin kiyya jalqabaa dhimma tokkummaa Oromooti. Tokkummaan Oromoo kun yeroo hedduu xiqqaa guddaadhaanis kan gurmuu kamuu keessa dhaabbatu, gurmuu kamiin keessallee kan jiraatu waan tokkummaa Oromoo kanaa osuma leellisuu kaanis itti dhabamee, kaanis itti gubatee, kaanis qaama lafarra jiru kan borutti gubatus dhimma tokkummaa Oromooti. Inni mooraa diinaa keessa jirus afaan Oromoo haa dubbatu, dhimma tokkummaa Oromoo dubbata. Inni mooraa Oromoo suphuudhaa fi ofii isaatiitti dhabamus dhimma tokkummaa Oromoo ni dubbata. Inni kana lamaan gidduutti dantaa biraa kabachiisuu barbaadus tokkummaa Oromoo kana numa dubbata. Tokkummaan Oromoo eessatti ijaaramuu qaba? Yaadonni ka'aa turan akkuma jirutti ta'ee dhimma gaaffii kanaan kan wal fakkaatu jalqaba ka'ee ture. Tokkummaan Oromoo inni qabatamaa inni sirriin dantaa siyaasaa yookaan immoo mooraa kamiin keessa dhaabbatamee ijaaramuu qaba. Yeroon kana jedhu fakkeenyaaf Oromoodha jennee bakka inni jirutti heddumanni falaasama manni qabatee deemu sana hundatti dhimma tokkummaa Oromooti jennee walitti yaamnamoo lakkii ani mooraa Oromoo Oromummaa Oromoo qofaa miti. Oromoo dhimma namni tokko Oromoo ta'ee dhalachuu miti. Mooraa Oromummaa sana keessa waan hin jiru. Fakkeenyaaf inni sagaleen inni mooraa diinaa keessa jiru humna jabaa harkaa qabaatee fi sagalee na caala qabaateef ani immoo yoon gamana qofaa kiyya jiraadhe falaasama Oromummaa sana gadhiiseetiin dhaqee isatti ijaaramamoo waca sana dhaggeeffadhee lakki tokkummaan Oromoo iddoo kanatti ijaaramuu qaba jedheen irratti cichamoo maaltu Oromoo baasuu qabaa inni jedhu sagantaa siyaasaa irratti immoo maal irratti ijaaramuu qabaa isa jedhu gaaffiin kiyya tokko kana. Kan biraa Oromoon mooraa sadii keessa jira jedhama. Oromoon mooraa lama keessa qofa jiraachuun arga. Mooraa tokkoon sirna nafxanyaatti beeka malee Oromoon mooraa amma opiidiyoon ittiin deemtu sirna nafxanyaatti beeka malee Oromoon mooraa Oromootti hin beeku. Mooraa Oromoo godhanii fudhachiisuudhaaf irratti lallabame gurratti hurfame Oromoon qabsoo isaa gataturraan raata'ee mooraa kana jalatti kufe. Warri kana fudhachiise eenyuyyuu akka ta'e ni beekna nutis. Humna cimaa akkamii caccabsanii kana jalatti deebisuudhaaf yeroo akkamii akka itti fudhatee fi warri sunuu akka itti kasaaree ibsi yoonaan jedhaman ni ibsa. Haa ta'u garuu mooraan lamaan kuni kallattiidhaan warra sirna nafxanyaa keessa jiru caalayyuu afaaniin fuulleetti waamee hiree murteeffannaa uummata Oromootti warra ceesisuudhaaf dantaan sabboonummaan Oromoo mooraan qabsoon bilisummaa Oromoo irratti jabaattu fuulleetti waamee kan arrabsu imaammata karaa qabsoo karaa nagaa jedhu kanaadha. Wal dhoksaa fi irra diibaan tokko hin barbaachisu. Warri mooraa sirna nafxanyaa keessa jiru opiidiyoo kana dabalatee maqaa sana awwaaluu barbaaduyyuu malee maqaa sanaan nama hidhanii ajjeesanii gadi qabuu haa barbaadan malee inumaayyuu sammuu Oromoo irratti bifa kanaan hin hojjanne hanga warri qabsoo karaa nagaa jedhu fuulleetti waamee qabsoo hidhannoodhaan of ijaaruu kana kan arrabsu yeroo hunda afaan isaaniitiin wal dura dhaabbannu yoo xiqqaate waggoota 10 oliif miidiyaa irratti illee hojjannee lafa irrattis ni beekna. Fuulleetti waamanii arrabsuudhaan sadarkaa tokkoffaarra kan jiru imaammata qabsoo karaa nagaa warra hordofuudha. As keessatti gaaffiin kiyya bifa seerlugaatiinis ta'ee sadarkaa siyaasaatiinis ta'ee sadarkaa qabatama haqni waaqni beeku lafa kanarra jiru qabsoon karaa nagaa wanni jedhamu lafarra jiraadha amma.
gaafii karaa nagaa biyya bilisummaa qabuu fi biyya abbaan biyyaa irratti abbaa ta'e keessatti waan hafte guuttachuudhaaf fakkeenyaaf biyyoota dimokiraasii mataa isaanii ijaarratan akka biyya lixaa kana keessatti waan hafte guuttachuudhaa fi biiroo tokko irratti dhiibbaa gochuudhaaf sagaleen nama tokko sagaleen nama dhibbaatii gadi waan ta'eef nama 100,000 ta'anii gaafatumoo qabsoo biyyi harkaa fudhatamee qabsoo eenyummaa isaa balleessuudhaaf waggaa 700 waggaa 800 irratti hojjetamee dhufee biyyi isaa harkaa fudhatame ummata eenyummaa ofii dhabee kana deebisuudhaaf qabsoo karaa nagaa kan jedhamu hiika qaba. As keessatti namni jalqabayyuu qe'ee isaarratti abbaa biyyummaa dhabee namummaa dhabee namaa gaditti tuffatamee qe'ee isaarratti waan bineensi hin argin argee nageenya dhabee gadi ba'e qabsoo qabsaa'uudhaaf immoo sirna sana wajjiniin jiraachuu mana keessattuu tuffatamee dhiitamee gadi ba'ee immoo gadiin si buusa aangoo kanarraan si darba sirna kanan sirratti diiga jechuudhaaf nageenya sana eessaa fuudhe. Nageenya ittiin mana keessa jiraachuu dadhabee dirree qabsoo irratti eessaa ittiin fuudhee qabsaa'uu jalqabe. Hiikoo isaa bakka kanattiin barbaada. 2. Mooraa lamaan Oromoon qabu keessaa karaa hidhannoo fi hiree murteeffannaatti Oromoo ceesisuu fi akkasumas immoo mooraa Itoophiyaanistootaa qabsoo karaa nagaa jedhu kana keessatti kan sadaffaa waa'ee mirga abbaa biyyummaati. Namni biyya walabaa hin qabne mirga abbaa biyyummaa qabaachuu hin danda'u. Kana eenyunuu sagantaa siyaasaa kamiinuu yoo dhufe naan falmee ni amansiisa jedhee amana. Biyya keessatti aangoo qabataniis dinagdeedhaanis guddatanii dinagdee akka barbaadanitti dhuunfatanii alaabaa diinaa qabatanii yookaan immoo alaabaa biraa qabatanii hiree keessaa murteeffachuu danda'anii qabeenya ofirratti abbaa ta'uu danda'anii biyyoota addunyaa kanarratti tarree biyyoota addunyaa kanarratti biyya walabaa hin qabdu taanaan ulaagaa kamiinuu mirga abbaa biyyummaa qabda jechuun hin danda'amu. Mirga abbaa biyyummaan hiree keessaa fi alaati jedheen amana. Sagantaan siyaasaa sirriinis kanumatti amana. Qabsoon karaa nagaa jedhamee Oromootti darbamee Oromootti walafaan deebifamu kun yeroo hedduu waa'ee impaayera Itoophiyaa suphuu fi sirna sanachitti qaqqajeelchanii irrina isaa guuttatee akka inni of jabeessee daran Oromoo dhaanuuf yeroo jajjabeeffamu malee yeroo inni hiree abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuudhaaf yeroo inni waa'ee mirga abbaa biyyummaa Oromoon haa mirkaneeffatu hireen abbaa biyyummaa sabicha harka jira yeroo inni jedhee dubbatu takka illee hin dhaga'amu. Kanin dubbate iddoo kanatti gaafachuu barbaade qabsoodhuma hiree Oromoo dhorkuudhaan anatu hiree kan keessii murteessaa karaa kanaan suphitee ittiin deemta jedhu kana eessarraa dhufe ka'umsi isaa eessaa isa jedhuun baruu barbaade. Ulfaadhaa galatoomaa. Hayyee ulfaadhu galatoomii gadaa red MI10A Oda Shanan Oromo Oda Shanan Oromo. Okay, that's yeah, galatoma. Okay. Ni dhagahama ta'u. Ayyee galatoma hayyoonni keenya akkasumas warroonni sagantaa kana qopheessitanii galatoma isiniin jechuu barbaada. Gaafiin kiyya gaafii taanii jaalgadaa Oromoo keessatti argadhee jira. Gaafuma takka gaafadha. Tokkoffaa addi bilisummaa Oromoo ABO bu'anii erga of ijaaree gartee duulonni garaagaraatu itti haa banamu buttaarraa ka'ee hanga gartee birgeedii dabree hanga kutaa waraanaatti deeme. Namoonni immoo gartee maqaa Oromoo dhaatan inni doktora inni piroofeesara biyyoota garaagaraa keessatti ni argama. Warroonni gartee irra gaafa maqaa Oromootiin gaaf jalqaba qabsoo Oromootti dhufan Oromoo dubbatu waa'ee Oromoo Oromiyaa irra dubbatu. Erga gartee silaa uummata kana biratti muuxannoo dandeettii nama qaban fakkaatanii mul'atanitti immoo gara Itoophiyaa leellisuutti dhufan. Maaliif namoonni silaarraa ABOs ta'e KFOs ta'e qabsoo haqaatti dhufu maaltu isaan dhoowwe? Dantaa impaayera Itoophiyaa tanarraa adda cittuutu jira isaanirraa maaliif dhufuu dadhaban? Inni biraa gaafiin kiyya yeroo baay'ee kan arginu uummata Oromoo burjaajeessuu fi uummata Oromoo akka inni gartee qabsoo tanarraa duubatti deebi'u taasisuu arginaa jechuudha. Maaliif 2018 waraanni kun akka galuuf shoorata guddaa taphatamaa ture. Achi asitti immoo erga gartee wanti ta'es ta'e ammallee gabbaamee gartee dirqamaan impaayera tun ijaaramtedha. Fakkeenyaaf Abiy Ahmed wanti ittiin falmaa jirruuf impaayera tortortuu nurratti ijaaruuf nurratti deebisuu fi kan gartee irraa addi bilisummaa Oromoo lubbuu qaalii kafalee dura dhaabbachaa jirudha.
Arrammoo kan arginu Itoophiyaan deebitee Oromoodhaan walitti ni araaramti. Yoo araaramte akkamiin Oromoon fudhachuu dandeessi? Itoophiyaa gartee dhala Oromoodhaa haadha abbaa dura gabbaantee rasaasaan itti qoosaa mataasii facaasaa jirtu akkamiin Oromoon fudhachuu dandeessi? Inni biraa wanni namni silaa gartee maqaa Oromoo dhawatu paartii fedhe haa ta'u ni beekna kana waliin somni irraas hin dimnu waggaa 30 ol gaafa gartee mallasaan jirurraa kaasee kaafaan gartee falmachaa ture fakkeenyaaf bakka fakkeenyaatti Profeesar Mararaa kaasuu dandeenya. Hanga irraa garuu bu'aan impaayiratti san keessa karaa nagaa fidee jiru hin argine jechuudha. Waggaa 5 kana keessa garuu ABO'n jijjiirama inni gartee impaayiratti keessa dhiisi impaayira gartee addunyaan kabajju tana gatteessee jechuun mariidhaaf. Maaliif qabsoo haqaa tanatti dhufuu dadhabe inni maqaa Oromoo dhaatu kanuma gaafiin kiyyaa isinitti hin dheeressu galatooma. Hayyee ulfaadhu galatoomii gaafiin baay'atna fakkaata Dr. Zaggaayee nama sadiitti Tiwiitar irraa harka baasu jira warkan sadeeni kennee gara sitti deebisa. Is that okay? Yeah, it's okay. Hayyee Dido. Yaa nageenya saniif haa ta'u baga ol argine akkasuma itti dhufanii waa waliin jechuun rakkoo jiruu fi jabina jiru wal mari'achuun waa tokko horaa bulaa deebanaayidha. Ani dura matuma duree irratti waa jedheen gaaffii qabutti darbaa. Tooftaa fi tarsiimoon kora akkasii keessatti biyya diinni nuti heddummaate keessatti lafan taa'u irratti dudubbachuun garuu waa wayi. Maaliifi tooftaanis kan mataasaa danda'e icciitii mataasaa danda'e qaba. Tarsiimoonis icciitii mataasaa danda'e waan qabuuf garuu egeree Oromoo irratti waa dubbachuu inni malaan jedha. Egan kan booda gaaffii koo warra amma dura dubbatan jaalawwan dura dubbatanii fi keessumaa dooktarriidhaaf hin qabaa. Innis maadha? Rakkoon qabsoo Oromoo kana lafarra harkisee fakkaata barbaadama ta'een galmaan ga'uu dhoowwe maadha jettanii yaaddu? Horaa bulaa deebanaa. Hayyee ulfaadhu galatoom Diidoo Lagaraamis. Hayyee galatoomaa Dr. Zaggaayeen jireenyaanis luba Dr. Bantiinis hundi keessanuu galatoomaa. Ani gaafin tiyya gabaaf hundaa gaafin tokkoffaa uummanni Oromoo goottan dila kana kattiin qabsaawaa ture Oromiyaa ija biyya ijaarachuu immoo impaayera Itoophiyaa sunquu yookaan aanguudhaaf qabsaawaa jira. Wanni gurguddaa jireen waan baay'ee gadaa deeman kaasa jira. Fattiraan Oromoon bilisoomtee jirti jedhama. Fakkeenyaaf biyyoota tuurii tana fa'aa keessatti Oromoon bilisoomtee jirti jedhama. Yoo waan nama biraatii miti maatuma ijoollee tokkoon isinitti hima. Qamadii kuntaala 7 argatanii kuntaala 5 warri mootummaa fudhatee kuntaala 2 fudhatan. Madaabaraa qabite warra lafti tawarraati. Maaliif wanni kanaaf godhamaa jennaan mul'ata muummee ministeeraa namticha maraataa sana galmaan ga'uudhaaf. Biyya kamadiidhaan dandeessee namni miliyoona 74 waliitiitu biyya tana keessatti wanta jeetii qorannoon takka beelawaa jiraa jee qorannoon baase. Dhuguma Oromoon bilisoomtee milishaan mana nama seentee sangoo horii namaa guutattu wantoota adda addaa gootu nama dhuunfaa jalatti aangoo wanta barcuma qabu bilisoomte moo maaliif uummanni callisee tattaafaa akkana dhiibbaa na dhaga'u? Hatummaa dhiyoo kana gorsaan Biraanuu Juulaa Sagantaa gubbaa jiru haa? Leetinaal Jeneraal Alamgee Degdubee gaafii san keessa ka jiru Oraayonis Oleg jeetii isa kanaan gurraaree jeneraalummaa hundirraa fudhate. Maal jechuudha wanni kana deemaa jiran Itoophiyaan hin diigamtuu jee. Itoophiyaan kana caalaa diigamuu ni jirti. Diigamse kana caalaa galatooma. Hayyee thank you Lagaraamis. Billo.
Okay, galatoomii hawwi. Ana gaaffiin kiyyaa gabaabduudha. Gaaffiin kiyyaa maalidha? Oromoon qabsoo isa jalqabee yeroo dheeraadha. Gara nagaadhaan Oromoon qabsoodhaan mootee beekaa kana gaaffiin kiyyaa kanuma galatoomii. Hayyee, qeerroo saba Oromoo. Ayya jaalawwi hedduu galatoomaa qopheessitoonni hayyoonni Oromoo qophii sagantaa dhangaa torbaanii gaafiin kiyyallee gaafii hayyoota asirra jiranii doktoroota hayyootaa fi dhaabichaa fi tokkoffaa gaafiin kiyyaa warroonni hayyoonni garaagaraa biyyoota garaagaraa imalan keessatti imalan san keessatti sirna nama nyaataa sirna Oromoon har'aa hin jiraannu keessa jiru kana keessatti sirna kana utubuuf sirna kana ijaaruudhaaf Itoophiyaan hin jirtu Itoophiyaan hin araaramti jedhan. Nuti ABO jechuun gaafii keenya mirga abbaa biyyummaa eegalle murteeffachuu lammata immoo faca'insa ilmaan Oromoo qoqqoodiinsa ilmaan Oromoo sagalee isaanii gargar facaasanii anas beeka jedhanii qabsoo kana keessatti yaada na jala hiriiree anas deemaa jedhanii fi ilmaan Oromoo faallessuu hedduu dubbatamaa hayyoota keessatti waan hayyuu irraan inni hayyoonni dubbachiisa maaliif jecha fi gocha Oromoo kutaan qoqqoodi haasaa hayyuu irraa qabeenya dhagaa'uu jira. Innis maaliif waa sadii walirraa eeganii jira. Waa sadiin kan walirraa eegani jarri sadiin kun Arsii Shawaa Wallaggaa'edha. Jechi akkanaa yoo dubbatamu hayyoota irraa ni eegama. Lammata immoo jechi akkanaa maaliif dubbatama? Anas biyyoota qabsoo Oromoo iddoo na jala hireessan malee hayyoo Oromoo Oromiyaaf gufuu ta'uu dhiisanii fi kanamee akkamitti ilaalu. Dhaabichi immoo warroota akkana gufuu halkanii biyyaa ta'ee fi dhaaba ABO irratti hojjetaa jiru. Hagam hubachiisee lafa qabsiisee uummata Oromoo dhugaa jechuun barsiisaa jira. Kuni dubbii dhumaatiif dhumaara Itoophiyaan dhiiga ilmaa Oromootiin warroonni ijaaratu akka hubatan hangam akkamitti hubachiisaa akkamitti ilaalaa galatoomaa jaalawwii. Hayyee ulfaadhu galatoomii qeerroo Taaddee. Yaa galatooma hundumti keessanuu jaalawwii galatoomii ani gaaffii matuqittiin Dooktar Tsaggaa'eedha qaba. Dibeetii fi Jawaariin gaafadheen ture jedhanii gaaffiin isin dhiyeessitan sun fudhatameera moo fudhatamne yoo fudhatameera ta'e yoomi eessatti akkuma nu ibsatanii fedheen galatooma. Hayyee thank you Taaddee. Daawit. Ani yaadadan qaba gaaffii utuu hin ta'in yaadadan qaba. So okay. booduma wayyaa boodaneedha yaada yoo ta'e. Thank you so much. Haasa'uu danda'u yaada. Gaaffiin booda nuuf ta'e bareedaadha dhiifama wajjin. Okay, tolesh. Okay, galatoom. Sabaa'if gaaffii dhumaa sabaa'if. Hayyee sagaleen kee jira? Jira. Hayyee yoo yaana jiraatu bakka jiraattanii nagaan waltanii nagaan sa'a kana eedanii isinin jechuu jaaladha. Akkasumas sagantaa torbaan irraa dhiyeessitanii yaada walitti fidanii akkam taana jechuun kun waan bareeda namni akkam taana jedhee akka ta'u hunda guyyaanii warra akkam taana jedheetiin waan barbaadutti achi baheen waa godhu rabbiin jechuu jaaladha. Ani gaafii guddaan qabu. Gaafiin kiyyas nuti akka Oromootti jaarraa dhufaa darbaa jaarraa 160 guutuu aarsaa guddaa wareegama guddaa akka kafalamaa ture Oromoo fi Oromiyaadhaa fi jechuudha. Isa kanarratti ammoo
dhufaa darbaan hundi isaa abbaan waan fedhe jechuu danda'a. Namni holola addaa qabateetiin hin deemuu danda'a. Akka Oromootti hayyootas haa ta'u, akka Oromootti of taanee ejjennoodhaan hooggansa tokko jalatti kaayoo fi akeeka jalatti akka Oromootti of taanee shira diinni deemuu fi jecha ayyalaallattoonni deemtuun keessaa baanee ejjennoodhaan duratti deemuu dandeenya. Tokko wanni ejjennoo san jecha nuuf ta'u qofa qabannee jecha nuun taane irra ejjennee duratti deemuu san akkamiin danda'ama akka Oromootti kan jedhudha. Isa lammataa ammoo gaafii yeroo ammaa kana fakkeenyaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo gochas jechas maraatas fayyaas hunda isaa hammatee kaayoo isaa fuuldura jiru san qofa tilmaamee kaleessa irbuu shinigaa jedheetiin deemaa ture har'a cichoominna kaayoo jedha. Cichoominni sun maali? Murannoo fi ejjennoo fi obsa qabaachuudhaan waan inni keessa dabreetu cichoomina sanitti isa geessee jechuudha. Tarkaanfii waraanni tarkaanfataa jiru kanarratti injifannoo waraanni galmeessaa jiru kanarratti akka waraanaa sanitti ofitti amantummaadhaan isa hayyu jennu, isa beekaadha jennu, beekumsaa fi hayyummaan isaa yoo daandii dhugaatti kan nu geessu taate waliin deema. Yoo nu geessine irra ejjennee irraan tarkaanfannee Oromoo fi Oromiyaadhaaf akka jaallan kaleessa of wareegan sanitti daandii jaallan sanii galmaan gahuu irratti xiyyeeffanneetiniin deemuu maaliif dadhabne kan jedhudha. Dhiifama naa godhaa karaallee deemaa jira. Yoo murannoo qabaannee ejjennoo qabaannee afaaniin jenna malee ejjennoo fi murannoo sun hin jiru jechuudha. Namni ejjennoo fi murannoo qabu jecha namaatii fi gocha namaallee miilaan irra ejjatee kan isa baasu qofa kallattii xiyyeeffata. Abbaan fedhe Itoophiyaa jechuu danda'a. Abbaan fedhe Tigraayin deebisee ijaara jechuu danda'a. Irra ejjatee akkamitti dhugaa sanarratti hundaa'eetiin deemuu dandeenya kan jedhudha yaadni kiyya. Hayyee ulfaadhu galatoomii Dr. Tsaggaayee gara keetiif deebisa. Ittiin ufuu dandeessa. Inni gaafiin baay'ate. Still namni harka baasu jira garuu I think that's too much. It's up to you. Hayyee jaalhawii galatoomii. I think gaafii hedduudha. Kan duraan gaafataman sana akka hin raafatamne daddafeen gabaabumatti deebisuuf yaala. Yoon siin jalaa irraa fadhee adiraa na yaadachiisa. Gaafiin addunyaan gaafate tokko jira waa'ee tokkummaa Oromoo. Oromoon qoqqoodamuun isaa maaliif kan jedhu ammoo warra qoqqoodame kana akkamitti walitti fiduun danda'ama. I think qoqqoodamuun kuni waa lamarraa maddanatti fakkaata. Tokko tooftaa diinni itti fayyadamuudha. Oromoo adda qoqqooduun kutaadhaan amantiidhaan walirratti kakaasuun kun waan diinni itti fayyadamaa jirudha. Isammoo dhoffatan isaan ifatti machaa waan kana godhu karooratti baafataniiti itti deemaa jiru. Qoqqooduu qofa otoo hin ta'in uummata ollaa wajjin akka wal dhabu godhuudhaan akka walirraa fagaatu bakka tokko akka hin dhaabbanne ejjennoo tokko jalatti akka hin hiriirre kan godhu tokkichi tooftaa mootummaan itti fayyadamudha. Qoqqoodamuun kan dhufu I think qabsoon tokko galma gahuu dadhabe jedhee gaafa yaadu uummannis gaafa injifannoo dhabe injifannoo qabatamaan argamu gaafa dhabees qoqqoodamuun hin dhufa. Karaa irratti walirraa deemuun hin dhufa. Jechuun abaluutu sababa ta'ee kanaaf kan jedhu dhufa. Wal komachuun, wal hamachuun kun waan dhufuuf qabsoon gaafa deemu daayinaamik ta'ee yeroorraa yerootti injifannoo qabatama ta'e agarsiisuun barbaachisaadha. Amma waggoota 5-6 darban kana keessatti injifannoo hedduutu galmaa'ee jira. Garuu isa san akka haala uummatatti itti gurgurannuutu baay'ee uummata hawwachiisuu fi karaan immoo propagandaan mootummaa itti deemu kun mootummaa propagandaadhaan qofa dhaabbateedha uummata gidduutti. Mootummaa uummata burjaajessuudhaan irratti hundaa'eedha. Uumama isaarraa ka'ee jechuudha. Kanaaf haalli isaan teekinooloojii fi uummata keenya
warra kara deemtuu ittiin bitatanii ittiin socho'an akka jabaa ta'e kan of dhoksuun hin danda'amu. Waraana miidiyaa qabu, miidiyaa saraawit warra jedhan sooshaal miidiyaa irratti waan adda addaatu deema. So momentamii karaa hawaasa keessatti uumuudhaan injifannoo nuyi arganne kana uummatatti himannee uummanni akka bakka tokko dhaabbatu gochuun barbaachisaadha. Maaliif uummata kan tokkoomsu waan hunda caalaa injifannoodha. Jabaa ofii namni hin jibbu. Gaafa jabaanne numa jala hiriira. Jabina keenya immoo himachuun inni sadarkaa lammataati. Jabina himachuun injifannoo keenya himachuun sirriitti akka amanamutti himachuun barbaachisaadha. Isarratti hojjechuu jabaannee hojjechuu qabna. I think the Oromo struggle in general has a public image problem. A public image problem jechuun propaganda bara meeqaaf nurratti hojjetame irraa kan ka'e Oromoon cilee dibamee jira, maqaan xuraa'ee jira, sabatu maqaa xuraa'ee. Namni Oromoo tokkos akka Oromootti waan arrabsoo fi waan gadhee irraa qooda fudhatu qaba. Kanaaf dubbiin keenya dubbii image crisis qabudha. Dubbii kana tolchanii dubbii Oromoo akka fudhatama argatutti dubbachuun haal tokko nama dhibaa garuu isarratti hojjechuun barbaachisaadha. We are a people who had an image crisis. Kan lammataa public relations irratti jabina keenya miti kuni hanqina qabna. Kan irratti jabaannee itti deemuu qabna. Kan irratti of ijaaruun barbaachisaadha. Akkuma tuukaastee miidiyaa kamirratti miidiyaa kam kan jedhu miidiyaan hin jiru hin jedheen amanaanu miidiyaa baay'ee argadhee beeka jedheen hin amanu. Kan ofiif walitti haasofnu bira dabarree I think miidiyaa sadarkaa addunyaa irratti dubbii keenya ibsuu danda'u akka ta'ee bahuu of ijaaruun barbaachisaadha. Kunis waan nuti I think itti bobba'uu qabnudha. Itti jirra jedheen isa amana. Karaa adda addaatiin yaalaa jirra. Waan qabnu hunda repurpose retool goonee akka itti bobbaanu jechuudha. Warri Oromoodhaaf dhaabbanna jedhee ammoo Oromoo duubatti akka deebi'u qabsoonsaa warri godhu kuni maqaa Oromooti mataa qabsoo Oromooti mataa garuu Oromoodhaaf kaayyoo Oromoo wajjin miti kan jedhu dhugaadha. Hedduutu jira. Warroota akkanaatu for co-option qophaa'ee jira. Mootummichis kan bitataa jiru warruma kana. Oromoof namni tokko Oromoof non dhaabbadha yoo jedhe Oromoof dhaabbata yoo ta'e waan Oromoon dhaabbatuuf sana fudhachuu qaba jechuudha. Kaayyoo Oromootiif kaayyoo Oromoo irratti hundaa'ee Oromoo wajjin dhaabbachuu qaba malee Oromoo irratti qabsaa'uun barbaachisaa natti fakkaatu hanganuman jedha. Waa'ee fuulduree Oromiyaa kaasnee jirra. Egaa kan nu baasu bilisummaa walabummaadhaa biyya ofii ijaarrachuudhaa kan jedhu sirriitti jala buunee himnee jirra. Garuu immoo uummata ollaa wajjin akkamitti waliin jiraanna? Akkamitti Oromiyaa ijaaruun kun Democratic Republic of Oromiyaa ijaaruun kun filannoo qofaa it's not a single objective garuu erga mootummaa kuffistee empire diigdee uummata keenya hiree ofiif murteeffachuuf aangeessitee booda uummata ollaa wajjin akkamitti jiraannaa kan jedhu inni gaaffii sadarkaa lammaffaati. Ammoo gaaffii sadarkaa lammaffaa waan ta'eef jennee hin dhiisne har'umaayyuu jalqabne uummatoota sabaaf sablammoota adda addaa mootummaa kana wajjin wal falmaa jiran hunda wajjin hariiroo jabeessaa wal ijaaraa har'a tooftaa fi tarsiimoo wal fakkaatuun warra deemu yoo taane waliin deemaa jirra walumaan deemnaa uummanni sabaaf sablammoonni adda addaa biyya san keessa jiranis Oromoo abdatu. Kana waan ta'eef akka jireenyaan kana ibsuu danda'an caalaa United Front kan jedhamu keessa jirra.
I think there is also another civil society organization here established in the United States, which is Solidarity of Nations of Ethiopia, of which I was a member for some time. I was also a leader. So achi keessatti namoota har'aaf empayericha ofirraa kuffisuuf boriif immoo hariiroo jabaa qabaannee haala ittiin wal faana deemnu, haala ittiin nagaadhaan waliin akka ollaatitti jiraannu yookiin immoo Commonwealth haa ta'u, Confederation haa ta'u, Federation haa ta'u, fedhinnaa keenyaan ummatoonni waloo hiree ofii murteeffatan walitti dhufanii ammallee hiree ofii murteessuudhaan nu wajjin nu faana ijaarsa adda addaa keessaa filatanii waliin jiraachuun ni danda'ama. Sanaaf qophiidha. Hariiroo hedduu warra sabaaf sablammoota biroo wajjin qabna jedheen amanaa. Waboonnis kana qabaa. Jireenyaan kana sirriitti ibsuu danda'a. Waan ibsamuu danda'u hanga ibsamuu danda'utti jechuudha. Garuu kun waan nama yaaddessuu miti. Democratic Republic of Oromiyaa ijaarrachuun mootummicha impayericha kuffisanii Democratic Republic of Oromiyaa ijaarrachuun kan uummataati. Uummatatu kana murteesse. Gaafa uummanni murteesse immoo uummanni kun mootummaa qabaata. Mootummaan sun sabaaf sablammoota biroo wajjin akkamitti hariiroo akkamii qabaachuu akka danda'u, akkamitti waliin adeemuu akka danda'u, akka dippiloomaasii akkamii, foreign policy akkamii qabaatee dippiloomaasii akkamiitiin kana akka deemsisu uummattoota san warra ofii isaaniitiif biyya ta'uu sodaa qaban yookiin immoo waan xiqqoo ta'anii fi warra kaan wajjin walitti dabalaman malee jiraachuu hin dandeenye warra akkanaa wajjin ijaarsa adda addaa keessaa akkuma sila jedhee Commonwealth ta'uu danda'a, Confederationii ta'uu danda'a. Akkasitti walitti deemuun waan irratti hojjetamaa jirudha. Waan nama yaaddessu hin qabu. Garuu gaaffiin kun gaaffii sadarkaa lammataati jedheen amana. Ammoo filannoo tokko qofa jechuun ummatichatu filata. Democratic Republic of Oromiyaa kana qofatu filannootti dhiyaata. Gaafa uummanni hiree ofii murteeffatu jechuun miti. Akka waboo ABO'tti akka nama dhuunfaa tokkottis ani kan yaadu kana jedheen yaada kana uummata biratti ibsadhee kanaaf hin falmu. Yoo uummanni narraa fudhate gaarii. Yoo uummanni narraa fudhachuu didee filannoo adda addaa sadarkaa qaban referendumii sana irratti kan fudhatan ta'e immoo karaa saniin kaayyoo fi dhimmaa fi faayidaa Oromoo, fedhii fi faayidaa Oromoo raawwachiisuun barbaachisaa ta'a jechuudha. So achi gaafa geenyu sirriitti waan itti deemamudha. Garuu har'as itti yaaduun hin dhabamu. Har'as itti yaadamaatuma jira jechuuf kana kaase. Namoonni tokko elite bargaining haasa'u. I think elite bargaining doesn't work for us because rakkoon jiru rakkoo ummatootaati. Sabaaf sablammootatu impaayera sana keessatti cunqurfamaa jira. Ummatoonni kun impaayeritti diiganii uummanni hiree ofii murteeffachuu qaba malee otoo uummata sagalee dhoowwanii ofuma keenyaaf eliitiin Oromoo, eliitiin Sidaamaa, eliitiin Tigraay walitti dhufee aangoo waliif hiree haala ittiin waliin biyyattii gaggeessan mari'atanii achiin deemuun suni it is a short circuiting the democratic aspirations of the people. So I think namoonni akkanaa sagalee uummataa sodaatu, sagalee uummataa kana outcome isaas sodaatu jechuudha. Yoo uummanni adda bahee biyya ijaarratee jiraadha jedhee maal goonaa, maaliin bulchinaa, maal kan jedhu sodaa qabaachuu danda'a namni. Humna isaa of laaleet akkamittiin maal godhuu danda'a jedhee yaada isaa ibsaa jechuudha. Sodaachuun hin mala because dubbii jabaadha. Biyya ijaaranii biyya bulchuun, uummata nyaachisanii bulchuun, diinagdee fi hawaasummaa isaa kabachiisanii jiraachisuun, kun mirga isaa kabajanii jiraachisuun kun waan salphaa miti. Waan nama rakkisuudha, dhugaadha. Garuu gabrummaa caalaa nutti hin jabaatu. Kanaaf isa sodaachuun waan tokko ta'ee isarraa kaanii garuu kanarraa kan wayyuu elite bargaining jechuun I think ummaticha tuffachuudha, sagalee ummataa ukkaamsuudha.
the national democratic aspirations of all peoples to self-determination must be respected unconditionally and unequivocally. That's where I stand for myself. I think that is where WOBO stands, about WOBO stands, always. Because it need ummatan deemuun ummanni anatu beekaa fi ummata tokkoof jechuun I think kun rakkoo guddaadha. I think siyaasas miti kuni anatu qaalluudha, anatu waa isinii argaa, anatu ija keessanii, anumatu isinii beekaa, isin dunuunfadhaa nafaana yaa'a jechuun kun siyaasa miti. Yoo ta'e siyaasa badaa kan akka Abiyyi kana. Anatu ce'umsichaa jedheenni. This is a messianic politics. I absolutely denounce all the time. Anatu isinii jira, anatu isin fayyisa, anatu this is a messianic politics. This is not politics. In fact, this is theology, to be honest. Kanaaf anumat dhiisaa, anumatu beekaa kan jedhu kun waan nama baasu miti, seeras miti, seera qabsootis miti, seera qabsoo ummata qabsoo ummataa geggeessutis miti. Kana I think ummannis akkasumatti bira darbuu qaba. Waan balaaleffamuu qabudha inumaa siruma. Waa'ee tokkummaa I think qabsoo Oromoo keessatti yaada adda addaatu jira, namoota adda addaatu yaada adda addaa yaasee ummata ittiin of jalatti hiriirsaa dhugaadha. I think wanti beekamuu qabu karaa kamiinuyyuu haa ta'u walaa baaruun gaarii miti. Wal dura dhaabbachuunis gaarii miti. Nuyi karaa qawweetitti tooftaa qawweetu nu baasa gaafa jennu qawween nama hin baasu jedhanii wacuun hin barbaachisu. Eessaree jedhanii nu gaafachuutu barbaachisaadha. Eessaree maal geessan? Maal argattan? Maal gamme? That leads to accountability. Itti gaafatamummaa ni fudhanna. Kan nu baasa karaa nu baasa jennee itti deemneen yoo hin baasin yoo miidhaa guddaa nurratti dabarse itti gaafatamummaa fudhachuun waan tokkodha. Akka jaarmiyaa tokkotti, akka ijaarsa tokkotti, akka qaama tokkotti. Sanaafi gaafatamuun barbaachisaa ta'a. Nu dura dhaabbachuun garuu hin baasu. Kanaaf dhiisi. Karaa keenya malee kan si baasu hin jiru jechuun sirrii natti fakkaata. Ani kanaafin warra karaa nagaatiin falminaa jedhu hayyee jabaadhaa isin wajjin jirraa jechuun hin barbaachisa. Isin gargaara. Garuu malee warra karaa nagaatiin nu baasa jedhuun abaaruun isin barbaachisu. Dura dhaabbachuun isin barbaachisu. Maaliif? Ani rakkoon kiyya warra amma karaa nagaatu nama baasa jedhu kanarraa maal yoo jettan ittiin jiran. Jirtanii fi isinuu dadhabdanii hin danda'amuu jettuu gaafatamtan. Yoo hin danda'amne immoo waan kana nutti hin faarsinaa. Uummanni kutatee gar tokkotti akka deemu. Hin dandeenyu qabsoon karaa nagaa hin ta'u godhuu hin dandeenyu amma bakka amma jirrutti mootummichi dirree siyaasaa cufee jira. Yoo jettan then ummata karaa nagaan malee nama hin baasu jettanii hin uggurina. Ummatichi karaa filatuun akka qabsaa'u geggeessuun waan tokkodha yookiin immoo jajjabeessuun waan tokkodha. Isa dhiistanii ummatichis akka adabatee taa'u. Warri karaa qawweetiin qabsaa'us karaa adda addaatiin qabsaa'us akka dhiisu godhuun wal dura dhaabbachuudha. Santu yakka. Nuyi karaa nagaatiin warri hanga danda'een qabsaa'ee jijjiirama fiduuf yaalu yoo jiraate waan gaariidha hin jajjabeessina. Garuu warratti jiruutu kana jechuu danda'a. Warra bilisoomnee irraa gad taa'a. Mootummaan kun mootummaa keenya kanaaf isa diiguun hin barbaachisu. Yoo jal'atee hin sirreessina malee jechuun I think it is perfecting the murder machine. Abiyyin jal'ateera nan jajjabeessa nan sirreessa jechuun hanga ammaatti abiyyin nu ajjeesaa jiru kana inumaa tolchinee akka gaariitti akka nu ajjeesu qopheessuudha jechuudha. Kanaaf yoo injifatamne abiyyitti galle jedhan sun gaarii.
Yoo lakki karaa nagaatiin abiyyi tanaayyuu immoo kuffisuuf yaalla jedhan sunis gaarii. Garuu itti jiraachuu qabu. Itti jiraachuu qabu. Harka maratanii taa'anii warra karaa biraatiin qabsaa'u dura dhaabbachuun, isaan arrabsuun, isaan saaxiluun sirrii miti. Gaafachuun sirriidha. Eessa geessan? Maal sin gargaaru? Maaltu sin hanqate? Kan hanga ammaatitti sin gargaare maal gootan? Maal rakkoon keessan? Rakkoo hoggansaa qabdu moo? Rakkoo jaarmiyaa qabdu moo? Rakkoo miidiyaa qabdu moo? Maal akkamitti sana furachuu dadhabdan? Sun gaaffiilee itti gaafatamummaa fidan waan ta'aniif nan fudhadha sana. Wantoota akkasii fudhachuun barbaachisaadha. Kanaan ala garuu kan keessan kun isin hin baasu jechuun Abiyyi wajjin dhaabbatanii waggaa 1,000 yoo naan loltan na injifachuu hin dandeessanii jechuurraa adda miti kun. Isin hin baasu jechuun murteessite bara. Isaatii ta'a jechuudha. Kun wal dura dhaabbachuudha. Ani nama tooftaa biraa filatee falmu wajjin isa duran dhaabbadhu inumaa yoo hin danda'e immoo isan gargaara akka milkaa'u. Kanatu sirriidha jedhee waan an amanu. Garuu inni yoo na dura dhaabbatee akka diinaatti isa fudhadha. Nama tooftaa kiyya jibbee na dura dhaabbatee akka tooftaan kiyya galman geenye halkan guyyaa duula natti banu akka diinaatti fudhadha. Diinan adda miti kun. Diina immoo maal goona? Diina hin sossobnu, hin kadhannu. Okay? Ofirraa qolla. Akkasitti fudhatamuu qaba jedheen amana. Karaa biraatiin gaaffiin adda addaa gaafatamee I think it's iPhone ollaa wajjin akkamitti jiraanna kan jedhu I think kanaaf deebiseen jira. Daddarbeen deebisaa jira yoon sin jala irraafadhee adaraan yaadachiisa. Kan biraa I think yes, Oromoo tokkoomsuun akkamitti dhufa? Oromoo tokkoomsuun hojiidhaan dhufa. Waamichaa fi kadhaadhaan hin dhufu. Yeroo adda addaatti Oromoon kottaa tokkummaa jetti. Tokkummaa faarsinee kottaa wal taanaa mari'anna jennee mariidhaaf galma tokko seennaa gaafa baanu 2 taanii seennaa 3 taanii baanu. 8 taanii seennaa taanii seennaa 10 taanii baanu. Kanaafi oduudhaan waamichaan kadhaadhaan walgahiidhaan mariidhaan tokko ta'uun waan danda'amu natti fakkaachaa jiru bara kanatti. Kanaafi hojiidhaan akka dhufu garuu nan beeka. Oromoon gaafa galma wayii gahe injifannoo wayii argate gaafas Oromoon bakka tokkotti deebi'a. Kanaaf injifannoowwan qabnu kana jabeeffannee injifannoo haaraa galmeessuudhaan uummata keenya walitti akka baqu akka wal faana yaa'u godhuu dandeenya jedheen amana. Kanaaf hojii irratti jabaachuu qabna. Hojiin kun immoo haasaan nuyi goonus ibsi nuyi baasnus jechi nuti itti fayyadamnus kuni hundi kan Oromoo facaasu adda facaasu kan Oromoo qoqqoodu otoo hin ta'in kan Oromoof Oromoodhaaf falmu akka ta'u karaa hundumaan agarsiisuun barbaachisaadha. Ammoo kanarratti hundoofnee utuu deemnu jechi keenya gochi keenya wal ta'ee akka Oromoodhaaf dhaabbatu agarsiisuu bira dabarree hojiidhaan hojii jechuun injifannoo galmeessuudhaan injifannoo san sirriitti uummatatti himachuudhaan because uummata kanatti injifannoo keenya gurgurachuun himachuun barbaachisaa wanni ta'uuf maaliif itti gaafatamummaa keenyaafis gaariidha. Hangana turre opereeshinii akkanaa goone kana galmeeffanne kana dadhabne asirratti nyaatamne kanaaf immoo irra deebiidhaan of ijaarree kanarratti bobba'uutu nuuf itti jirra jechuun uummata keenyaaf barbaachisaadha. Hariiroo jabaa uummata wajjin qabaachuun itti gaafatamummaa haala sirna itti gaafatamummaadhaan uummata wajjin wal dubbisaa walitti himaa rakkoo jirus injifannoo jirus walitti himaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. At the end of the day, the people are the sovereign, not the political party, not an individual, not a political group, not an elite, not an intellectual, not a prophet. This prophetic language, prophetic politics and messianic politics is the rule of the day apparently. Kanaaf
Qabsoon kan uummataati. Qabsoon abbaa qaba, qabsoon kan uummataati. Uummataa ol namni jiru hin jiru. Uummata burjaajeessanii karaa nagaatiin koottaa abbaa gadaa fa'aa nuti yaasuun jira. Inni tooftaa siyaasa warra kaaniiti. Isaan adda godhuu qabna. Uummanni maal barbaada kan jedhu. Uummata wajjin hariiroo ofii keenya. Mootummichi hariiroo kan horatu karaa qawweetiin, karaa mindaatiin, karaa madaabaraatiin uummata sodaachisee gadi yaasa. Milishaan sodaachistee gadi yaasti. Abbootii gadaa kan ofii isaanii bitachuus ni danda'u. Gabrummaan inni badaan amma nutti dhufe kun Oromoof beekuutu maallaqaaf of gurgura. Kun waan jiruuf karaa akkasiitiin gaafa yaa'anii nagaa barbaanna maal jedhanii akka mootummicha lola waraanaa nurra geggeessaa jiru abaaruurra warra qabsaa'aa jiru abaaru kun inni maal fakkaata maaldha yoo jettan inni hariiroo karaa qawweetiin, karaa humnaatiin, karaa maallaqaatiin mootummaan uummata wajjin godhate jedhama. Nu immoo dhugaa dubbannee uummatichatti himannee rakkoo qabnus injifannoo argachaa jirrus bakka itti jirrus uummata keenyatti himnee uummata keenyaaf itti gaafatamummaadhaan dubbannee itti deemuun barbaachisaadha jedheen amana. Mooraan qabsoo Oromoo keessatti garee lamatu jira. Ani isaa wajjin mormiin qabu, I think sirriidha. Yes, abbaan ta'e iccitii qabachuun barbaachisaadha jedhee waa'ee tooftaa fi tarsiimoo gaafa dubbannu diiteeyilii isaa himachuun baay'ee nama dhiba. Amma kan na dhibu tokko tokko wanti barreeffamaan sirriitti gatta'anii akka jaarmiyaatitti irratti dubbatanii sagantaa baafatanii karoora baafatanii itti deemanii fi wanti uummatatti himamu adda. Because tooftaa fi tarsiimoo kee himatte jechuun diinaaf of qopheessite jechuudha. Kun waan ta'eef dhugaadha. Iccitii qabachuun barbaachisaadha. Inumaa waa'een iccitii kun waa'ee naamusaatii akka ijaarsatitti waan naamusa qabaachuu qabnudha. Sana nan fudhadha. Hegeree Oromoo irratti garuu kaayyoo irratti garuu wantoota ta'uuf jiran dubbachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Oromiyaa fi impaayerrii wal ta'ee amma hariiroo haarawaa godhatee waliin deemee jiraachuu danda'ai akka impaayeriitiin hin kufne. I think kun waan ta'u miti. I think bira dabarree jirra. It is an idea whose time had come and gone. Itoophiyaan akka hin diigamne warri jedhus I think kana caalaa akkamitti diigamta? Akka sabaatitti wal bira jirra har'a wal faana